yommuu afaan hiikkannee jalqabnee akkas jennee gaafanna. Samiin cuquliisa kan fakkaatu maaliif? Urjiileen eessaa dhufan? Wantoonni gadheen kan nurra ga'an maaliif? Jireenya kan arganne akkamitti? Namoonni kan du'an maaliif? Namoonni deebii gaaffiiwwan kana argachuuf qorannoo cimaa godhaniiru. Yeroo har'aatti namoonni yeroo kamiyyuu caalaa odeeffannoo hedduu argachuu danda'u. Haa ta'u malee gaaffiiwwan gurguddaan jireenya, rakkina namarra ga'uu fi du'a ilaalchisee ka'an hedduun deebii hin arganne. Deebii gaaffiiwwan kanaa eessa argachuu dandeenya? Kitaaba qulqulluu keessaa argachuu ni dandeenya? Namoonni hedduun kitaabni qulqulluun oduu durii fi sheekkoodhaan kan guutame, yeroon kan itti darbe yookiin hubachuuf kan nama rakkisu akka ta'e dubbatu. Haa ta'u malee kitaaba qulqulluu ilaalchisee dhugaan jiru kanadhaa? Moo yaada namoonni kitaaba kanaaf qabantu dogoggora? Namoonni kitaabni qulqulluun addunyaa kan to'atu Waaqayyo akka ta'e dubbata jedhu. Haa ta'u malee kun dhugaadhaa? Addunyaan kun gar malee manca'eera. Dhiphinaaf rakkinaan, dhukkubaaf du'aan, hiyyummaaf balaa adda addaatiin kan guutamedha. Waaqni jaalala qabeessi wantoota akkasii namootatti fidaa? Deebii kitaabni qulqulluun kennu baay'ee si dinqisiisuu danda'a. Kitaabni qulqulluun guutummaan addunyaa humna isaa hamaa sana jala akka jiru dubbata. Qaamni hafuura hamaa ta'ee fi rakkinni akkasii addunyaarra akka ga'u godhu jira jechuudha. Rakkinni addunyaa kanarra ga'aa jiru hiikuuf carraaqqii akkamii yoo goone iyyuu milkaa'ina argachuu kan hin dandeenye kanaafidha. Kitaabni qulqulluun garuu haalli kun akka itti hin fufne kan dubbatu ta'uunsaa nama gammachiisa. Kitaabni qulqulluun sababii itti rakkinni nurra ga'u, Waaqayyo rakkina akkamittiin akka hambisuu fi humna rakkina mo'uuf nu gargaaru akka nuuf kennu ibsa. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman gaaffiiwwan gurguddaa isaa mudataniif kitaaba qulqulluu irraa deebii argachaa jiru. Atoo namoota kana keessaa tokko ta'uu barbaaddaa? Dhugaa baatonni Yehoo'aa si wajjin kitaaba qulqulluu qo'achuuf fedhii qabu. Dhugaa baatuun tokko akka si haasofsiisu barbaannaan foormii fuula kanarra jiru guutii ergi. Innis yeroof bakka si mijaa'utti si qo'achiisuu danda'a. Yommuu afaan hiikkannee jalqabnee akkas jennee gaafanna. Samiin cuquliisa kan fakkaatu maaliif? Urjiileen eessaa dhufan? Wantoonni gadheen kan nurra ga'an maaliif? Jireenya kan arganne akkamitti? Namoonni kan du'an maaliif? Namoonni deebii gaaffiiwwan kana argachuuf qorannoo cimaa godhaniiru. Yeroo har'aatti namoonni yeroo kamiyyuu caalaa odeeffannoo hedduu argachuu danda'u. Haa ta'u malee gaaffiiwwan gurguddaan jireenya, rakkina namarra ga'uu fi du'a ilaalchisee ka'an hedduun deebii hin arganne. Deebii gaaffiiwwan kanaa eessa argachuu dandeenya? Kitaaba qulqulluu keessaa argachuu ni dandeenya? Namoonni hedduun kitaabni qulqulluun oduu durii fi sheekkoodhaan kan guutame,
yeroon kan itti darbe yookiin hubachuuf kan nama rakkisu akka ta'e dubbatu. Haa ta'u malee kitaaba qulqulluu laalchisee dhugaan jiru kanadhaa moo yaada namoonni kitaaba kanaaf qabantu dogoggora? Namoonni kitaabni qulqulluun addunyaa kan to'atu Waaqayyo akka ta'e dubbata jedhu. Haa ta'u malee kun dhugaadhaa? Addunyaan kun gar malee manca'eera. Dhiphinaaf rakkinaan, dhukkubaaf du'aan, hiyyummaaf balaa adda addaatiin kan guutamedha. Waaqni jaalala qabeessi wantoota akkasii namootatti fidaa? Deebii kitaabni qulqulluun kennu baay'ee si dinqisiisuu danda'a. Kitaabni qulqulluun guutummaan addunyaa humna isa hamaa sana jala akka jiru dubbata. Qaamni hafuura hamaa ta'ee fi rakkinni akkasii addunyaarra akka ga'u godhu jira jechuudha. Rakkinni addunyaa kanarra ga'aa jiru hiikuuf carraaqqii akkamii yoo goone iyyuu milkaa'ina argachuu kan hin dandeenye kanaafidha. Kitaabni qulqulluun garuu haalli kun akka itti hin fufne kan dubbatu ta'uunsaa nama gammachiisa. Kitaabni qulqulluun sababii itti rakkinni nurra ga'u Waaqayyo rakkina akkamittiin akka hambisuu fi humna rakkina mo'uuf nu gargaaru akka nuuf kennu ibsa. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman gaaffiiwwan gurguddaa isaa mudataniif kitaaba qulqulluu irraa deebii argachaa jiru. Atoo namoota kana keessaa tokko ta'uu barbaaddaa? Dhugaa baatonni Yehoo'aa si wajjin kitaaba qulqulluu qo'achuuf fedhii qabu. Dhugaa baatuun tokko akka si haasofsiisu barbaannaan foormii fuula kanarra jiru guutii ergi. Innis yeroof bakka si mijaa'utti si qo'achiisuu danda'a.